Piroojektonni misoomaa godina Shawaa Kaabaa bajeta mootummaa fi hirmaannaa uummataan ijaaraman kanaaliin jallisii laga Alaltuu, riqichi laga Alaltuu fi kiliinikni dhaloota lammaffaa ganda dabalii Ganjoo aanaa Jiddaatti ijaaraman jila hoogganaa biiroo Paabilik Sarvisii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa obbo Hussein Fayyisoon durfamuun eebbifame. Kanaaliin jallisii Alaltuu birrii miiliyoona 23 fi 700 oliin, riqichi laga Alaltuu aanaa Qimbibtii fi Jiddaa walqunnamsiisuu birrii miiliyoona 12 oliin, kiliinikni keellaa fayyaa dhaloota lammaffaa ganda dabalii Ganjoo birrii miiliyoona 7 fi 900 oliin ijaaramaa ture fi aanaa Dabra Libaanoositti piroojeektiin bishaan dhugaatii eebbisuun ijaarsa mana barumsaa bu'uura boruus eegalchiisan. Piroojeektoonni tajaajila uummataaf oolan kunniin dinagdee hawaasa keenyaa waan ta'aniif isa eebbisnuu qofa otoo hin taane kan hojjetamaa jiranis tumsuun isinirraa eeggamaa jedhan bulchaan aanaa Jiddaa obbo Fayyisaa Kennee. Uummanni keenya itti dhiyeenyaan akkasitti tajaajilamuu fi fayyaa maatii isaa eeggate qonna isaatirrattis barnoota isaatirrattis waliigala hawaasummaa isaatiin akka cimuuf mootummaan keenya yeroo ammaa kanatti kaka'umsa guddaadhaan piroojeektii hawaasaaf ta'u kan hin bulle eegalee kan xumuru hojjechaa jira waan ta'eef nutis immoo piroojeektii nuuf hojjetamu kan keenya waan ta'eef itti dhiyeenyaan eegganne kunuunfanne qabeenyi kun qabeenya dhalootaa dhalootatti taru waan ta'eef akka eeggannu. Bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Taarikuu Nagaash godina Shawaa Kaabaatti bara kana piroojektota 380 birrii biiliyoona 1 fi 600 oliin ijaaramaa turan keessaa marsaa kanaan piroojektota 320 hanga waxabajjii 30tti eebbisuun tajaajilaaf oolan jedhan. Piroojeektii jalqabuu qofatu hin taane xumursiisee hawaasaaf dabarsuu qabatamaadhaan hawaasatti agarsiisuu eegalee jira. Bu'uuruma kanaan har'as kan irra jirru eebbi kun qaama hojii kanaa ta'ee fudhatama. Bifuma wal fakkaatuun murtoodhaaf kutannoo mootummaan naannoo Oromiyaa qabu kana akka godina Shawaa Kaabaattis bara 2014 kanatti piroojektota 381 hojjechuuf karoorfame. Kana keessaa boqonnaa eebbaa kanaan ga'uudhaaf kan danda'ame piroojektota 320 akka godina Shawaa Kaabaatti eebba boqonnaa ammarra jiru kanaaf qaqqabsiisuun kan danda'ame keessaa kanarra eebbisuu jalqabne isaan tokkodha. Waliigalaan piroojeektiin godina Shawaa Kaabaa keessatti bara kana hojjetamu bajeta birrii biiliyoona 1.6 oliin hojjetamaa kan jiruu fi eebbi hooggantoota olaanoodhaan har'a jalqabame kun haga adoolessa 30tti hooggansa godinaatiin aanaatiin itti fufiinsaan eebbifamaa kan itti fufu ta'a. Hoogganaan biiroo Paabilik Sarvisii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa obbo Hussein Fayyisoo piroojeektootni eebbifame kun agarsiistuu kutannoo mootummaati jedhan. Onnarratti dhimmoonni xiyyeeffannee itti deemnuuf bu'uurri guddaan qotee bulaa waan ta'eedhaaf. Qotee bulaadhaaf immoo waan barbaachisu guutuun dirqama. Kana keessaa qotee bulaan teknooloojiidhaan akka inni qotu, qotee bulaan sanyii filatamaa adda addaa akka inni argatu, qotee bulaan jallisii ammayyaatiin karaa qoteetiin itti jijjiiruu itti danda'u dhimmoota hiikuu qaban hunda isaatu mootummaan Oromiyaadhaa yeroo gara yerootti hojii guddaa hojjetaa jira jechuudha. Qonnaan bultoota jabaatanii hojjetaniif ogeessi tumsa guddaa akka godhuuf dhaaman. Jallisiin amma dabalame kun caalmaatti qotee bulaa adda duree sirriitti adda dureedhaan hojjetee qotee bulaan jiddugalee ta'eeruutti isarraa hubatee lafti keenya agabuu akka hin bulle lafti keenya hojii misoomaatiin akka inni qabamu rakkoolee gamaa gamanaan nutti qabamee jiru rakkoo qaalaa'insa gabayaa rakkoo hanqina midhaan nyaataa nu qunnamu hunda isaatu hiikuudhaaf bu'uuraa hojii guddaa waan ta'eef qotee bulaan kanarratti jabaattanii mootummaan ijaaree isiniin ga'ee jira isin immoo hojii isinirraa eeggamu hojjechuun isinirraa eeggama ogeeyyiin ga'ee isinirraa eegamu ogummaa keessan hojjechuun isinirraa eegama. Hawaasni godinichaattis hojiilee misoomaa hojjetaman kan isaanitti tolee fi tumsa barbaachisus kan godhan ta'uu dubbatan. Hawaasa kana kaka'umsaa fi karaa guutuu ta'een akka bakka bu'aa mana maree miseensa aanaa Jiddaatittis deeggarsaaf tumsa gochuun akka irraa eegamu hawaasni keenyas kana beekatu hojii kana tikfachuuf eeggachuu akka qabuu fi misooma itti aanuufillee shoora guddaa akka ta'u hawaasichi aamileedhaan kan hojjetu ta'uusaa amanaa jechuudha. Akka aanaan Qimbibiiti aanaa Jiddaatitti hin dhumne taasisee bishaan nama nyaachaa ture. Har'a namni lagaaf laga walitti ce'ee akka barbaadetti bakka barbaade motoraan barbaade konkolaataa qabatee deemu baay'ee muuxannoo guddaa nu ta'e baay'ee nu gammachiisee bakka isaanii nullee iddoo bishaan hin jirre yeroo yaadne gama saniitu nu ajaa'ibsiisaa ture sun amma immoo baay'ee nu gammachiisaa ture jechuudha. Jilli hoogganaa biiroo Paabilik Sarvisii fi qabeenya humna namaa Oromiyaa obbo Hussein Fayyisoon durfamu sagantaa sharaa magariisaa milkeessuufis biqiltuu dhaabaniiru.